السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تافي داود الأكم جرتن فيا قبدني جرتني جروب جريني عافيان إبادة مال فكرت سنين جدّا وروني من تابرا قبدنيس عشما هركفوني سنين جدّا أكم جرتن نجا قبدني فيا قبدني جروب جريني أكم جرتن نجا كيسن دلقان أكم سنين جدّا داود تصغي بقرا جراتني سنين جدّا هرّا وان أدا وان تكاي سنين دقينين قبل سنين في يجون حرّ سعادة مالي فكرة جمدي مالي فكرة بركانتي ورك إن شاء الله أنا أرجع يجون كسنين نورو وني أنا أرجع يجونا أكلت تنام بشنني جمدي تمام أديتهم كل والله يدون نبت طلع بريم كي سنين جرا كناف أريكاوان دراني اللي أديتها ترتيب جيت سعادة ونكسي سنين طلع وروني جالسة وججرا تنان جتني نتلي مفتنا سنين جرا ديفا سنين جرا كناف قرو والله أديتها وترنا ما بيجرما خنتي أديتها وترنا ما جمتشيسا أديتها وترنا ما جالتشيسا كناف يا بليا كيا قالب جاري سنين جرا هروان الداخل قبل سنين دوبي هروان الدام عليه يتم وان سين كل فيسيس وان سين باشن نسيس باتي ميكاتو متى سنياتا تريتو وان انتانت سينه وبيل متى فيانه دعوتو تكيس متى سنياتا تريتو دا أما وان متى سنياتا تريسن إسين كيسا ديكي إسين اللي حرام سيسي سموت يلي حرام سيسو وان أجائبا وان عادا دوري كيسا عادا أورومو تدر إسني كبرت دفع سنين جدا دعوتو تخيكا وان كان يجو أكمان نتي جمدتي سنين دين وجنتين جمدتين جدتي أبدين كما سنين جدا دعوتو تخيكا قالي في جداري وانا كسيتي كهرنا وني إسن أكل سعادة مريك أنسي وانو جمدتي سمال وانو كبرت دفع يجو كيساني نولو واني أراني سنين كبرت دفع يجو وان إسن كل فيسيسي وان إسن جمدتي سويتو وان إسن جمدتي سون ماليو كجتن تاده إيه weddu namni beekta jechuudha. Wedduudha yookiin aadaa dur jechuudha. Aadaa durii yookiin oduu durii akkasitti beekama jechuudha. Warroonni Oromiif baratan hundi keessan hundi beektan jedheeti yaada. Akka aadaa Arsiititti aadaan Arsii wedduu ijoollee daa'immanitti weeddisantu jira jechuudha. Wedduu ijoollee daa'immanii weeddisan sanitti dubartiin takka jaarsisii irratti nama biraa jaalatte nama biraa ka jaalatte san irratti jechuudha daa'ima fuutee okakaatee weedduu sanitti fayyadamtee jaalallee isii ka buree keessa keettee dhoysite sanillee yaada ibsitiif jechuudha jaarsisii ka asisii bira taa'ullee isaa kanallee asumatti arrabsiti abaartii jechuudha innis ilmoo san irraa fuudheetuma isii wajjin abaartetti seenee jechuudha ka warra durii miskiina nama amma biyya amma kanatti qarameeti biti tonni chaayinaa keetii weedduu aaraa turre akkan har'a garuu ammoo kana bareedaa fi aadaawwan keenyaas hambaawwan duraanii waan namni irraa waa baratu waan nu yaadachiifteef jecha galatoomisiin jenna amma booda garuu bultii namaatii fi jaarsa namaa keessa akkan iseen abadan ijaaduu waan akkasii kana akka ittiin deebine amma booda garuu sirraayiiti adeemsa kee sirreeffadhu akkasii duraanitti deebii jedhiga akkasii duraanitti deebii akkana mangistii biyyaa koomentii jalatti waan jedhee seerrabsaa tures nu beekta eeywa hanga sin hordofinis hanga sin cinaan dhaabbatin isin beeka akkan amma immoo ati waan bareeda eegaltee jirtaa kanaafuu har'arraa qabee ansi wajjin si cinaa dhaabbachuu akkana daawwattoota kiyya kun sabboontu waan isin ajajuu jirtu isinis dhaga'uu jirtanii kaa isinis akkasuma warri natti aaraa turtanii arrabsaa turtanii saree natti ergaa turtanii kiyyaara natti ergaa turtanii barbaree astaafurullaa isin barbaree natti ergaa turtan isiniif akkuma mareef isiniin jiru jechuudha isiniif saamaheetiin jira isiniif saamahee daawwattoota kiyyaa wallaa isinittiin aaruu badiitiyyaa fi natti kakkaatanii na arrabsitanii badiitiyyaa fi na lolattanii isinittiin aaruu nama ofiittu namaa lolataa kan namaa quuqametu namaa lolataa isiniin jedha naa jiraadhaa fayyaa naa ta'aa garuu viidiyoo kana jechuudha laayik sheer saabskiraayib akka gaariitti godhaa na gammachiisa akka waan akkanaa kana irra deddeebi'ee waan babbareedu isinii waraabee isinii gadhiisu anis abdiin qabaa isinis akka sheer laayik gootan abdiin qabaa isiniin jira waan akkasiiti kaa har'a waa'een dhufne gurra nu ergisaa sirriitti nu hordofaa bakkitee nuti itti dogongorretti ammootu dogongora kenna akka sirreeffannu koomentii jalatti akka nu barreessitan abdii isinirraa qaba. Akkana daawwattoota kiyya waan akkasiiti kaa namtitti maal dalaydee saada jettan jechuudha akkamitti maal dalaydee weedduutti fayyadamtee jettan biyya keenyatti waan tokko kan wixinee irraa hodhamu jira
wanni wixinee irraa hodhamu sun wixinee jennaani kan hodhaa jedha warri shawaati. Kanaaf hodhaa san jechuudha. Hodhaan sun buree jedhameeti waan guddaadha. Buree sun jechuudha. Namni gariin buree sanitti qulfii itti godhata jechuudha. Namni gariin ammootu akkasuma kurreema itti hodhee dhiisa jechuudha. Kanaaf bureen sun akkam taatii yoo jettan namtittiin namicha jaalatte kana fuutee buree san keessa keettee itti qolloftee qulfiin jechuudha. Dura abbaan mana isitti olaa dhufe. Abbaan mana isii ganama dalagaa deeme. Dalagaa deemee dalagaan wanni inni dalagu milishaadha. Milishaa keessa dalagaa. Kanaaf bakka dalagaa milishaa san deeme. Haguma inni achi dhaqetti. Haguma inni achi dhaqetti kaayisiin kabiraa yaammatti. Dubartiin durkaa habiibti xiyyoon nama akka kennaatiin jedhi beeki quuftuudha. Dhadhaa fi daa'ima nyaattii warra aanan dhuguu. Mushaka kenna bishaan dhuganii biyya namaatitti asiira dhuganii jiraatan. Kanaaf siin jedha habiibti xiyya qaalii eekaa. Waan akkasitti gizeen isiin fidattee jettee jechuudha. Namicha buree keessatti dho'isitee jirti. Abbaan mana isii ammoo alaatti gale milishaa sanirraa marqitee jaa'iza gootee guchuma aanan itittuu kana guchuma guuttee aanan itittuu qoraasuma san yoo beektan kaarsiin ni beektan waan walla. Akkasitti booda gizee isiin guchuma qoraastee maal jettee aanan ititaa kana qaqqa jedhe gajaarsisiisanitti hin kennine jechuudha. Saniif jaa'iza gootee qopheessitee fi achi keettee abbaan mana isii dhufe kaaboo. Gizeen inni alaatti gale ka assalaamu alaikum jedhee inni alaatti osseene wa alaikum salaam wa rahmatullahi jetteetuma kaan kaaqaa ta'u buree keessatti darbitee qulfiitti darbitee gubbarraane. Gizeen inni osseene daawwattoota keenya fuuteetuma mucaa xiqqaa lafarraa ol fuuteetuma mucaa dhagee lafarra deemu kana duwidatti darbattee abba. Duwidatti darbattee maal goote? Dhagaa daa'e. Dhagaa daa'e. Dhagaa biyyatee natti midhaan itti daakan ni beektan jechuudha namni guutuun jechuudha. Oromoon hundi beeka. Dhagaa daakutti seentee dhagaa daakaa maal jetti inni beekta? Namicha kana abaaru jirti jaarsisii kana. Kaaniin illee akka inni hin kufne itti himu jirti. Namichi buree sosochoosee daa'ima sababattee weeddistee jechuudha. Daa'ima sababattee weeddistee. Namicha achi sanii dhaamsa dhaamu jirti. Dhaamsa dhaamu jirti. Abbee milishaa dhaqee ka'a. Ingalini galeka garagaltu bureen qabanii garagalte si haadhabanii jettiin kaaniin isin gowwaan kiyya ka abbee milishaa dhaqeeka ingalini galeka garagaltu bureen qabanii garagalte si haadhabanii gochumni fannoo jira hin jirtu faaxumaan biraa jettiin buree bira hin jirtu isin jechuudha. Isin jettee namicha dho'isite kanaaf dhaamsa buree san keessatti himti isin. Inni ammoo gowwaan kiyya waan isin daa'ima kanatti weeddistee raffisuuf deemtu seeti ofuma isaatii waan isin jettu kana jedhee daa'ima weeddisa jechuudha. Abbaan barbaadu waa'ee jaarsaatii fi jinni jalaa dhaheetiin jira. Obboleeyyan kiyya akkanatti gammadee bashannanee mirqaanuun barbaada. Yaa obboleeyyan kiyya qaqqaaliif gaggaarii isinii jedha ka shamarranii ka dhiiraa har'a waan addaa waan koplaa jechuudha. Oduu durii isinii qabadhee dhufe har'a saadaan waan koplaa jettee kana nu gammachiistee waan koplaa akka nu qabattee dhufte jechuun keessanii oolu waan kana immoo hin kofaltanii itti gammaddanii jedheeti jaadaa akka mataa qayyaatitti anillee amma booda waan isin gammachiisu waan isin bashannansiisu qofaan qabadhee isinii dhufuun barbaada. Oduun durii tuni ta'a akkamii yoo jettan oduu durii tana mata dureen isii waa'ee jaarsaaf jaartiiti jechuudha. Waan zamana ammaatii miti zamana durii waan zamana dur jechuudha. Zamana dheeraaf dura jechuudha. Kanaaf oduu durii tana har'a isin dhageessisaa mee akkatti namni tooftaan fayyadamu jechuudha. Amma osoo nu taatee cinqamneeti yookiin waan biraa balleessinaa waan biraa goonaa zamanni kodee fi kadur hanga itti wal taru namni durii fi namni ammaa waan wanni kun barnoota illee namaaf ta'aa barumsa illee irraa fudhatan jeetii yaada daawwattoota kiyya har'a waan kana isinii qabadhee dhufee wanni akkanaa kun maali yoo ka jettan taate wanni akkanaa kun akkam jennaa saboontu. Wanni akkanaa kun waan nama gammachiisu waan qalbii namaa bohaarsiisu. Waan daawwattoota kiyya bobbahaarsee kokkofalchiisee isaan hawwatu jechuudha. Waan qalbii namaa hawwatu jechuudha. Amma dura immoo waan nama gaddisiisuu fi waan nama boochisuu fi waan nama yaachisu waan gadhiisaa turte hojjetaa turte har'a immoo waan nama gammachiisu. Sabboontu maal jetti? Aan har'a waan ani obboleettii tana biratti argameef jetti waan nama gammachiisu waan isin kolfisiisu waan isin gammachiisu isinii qabannee dhufne isinii jetti jechuudha. Asumaan kaa
نججبيس تسقوري هي oduu durii nutti as guurii naan jette oduu durii isinitti achi guuraa daawwattoonni kiyya guutuu narraa dhaggeeffadhaa isiniin jedha oduu durii zamana dur jechuudha namtitti takka jaarsaa jaartiidhaa isaaf isin jechuudha osoo jaarsa qabduuti nama biraa isa gubbaan jaalatte jechuudha namtitti jaarsa gubbatti nama biraa jaalatteeti jaarsisii kun milishaa jedhaniiti milishaa keessa dalaga jechuudha jaarsisii kan milishaa keessa dalagu kun deemee dalagaa milishaa tanaaf kutee deemee jennaan isiin maal gootisa boonu nama biraa yaamatte. Nama biraa yaamatte. Akkasitti gaafota gisee isiin nama biraa yaamatte rabbiin nama badii dalagu jechuudha ni qaba jechuudha rabbil aalamiin subhaanallaahi akkasitti isii namicha yaammattee namicha waliin teettee marqitee akkasuma mire marqitee teettee isii aanan guchumaan achirratti ol suuxee jaa'iza goote namtichi galee boo milishaarra akkasii mire akkasii gisee namtichi dalagaa milishaarra namtichi ni galee jechuudha daawwattoota kiyya gisee namtichi dalagaa irraa dhufe mucaa fuutee duyda darbatti ilmoo xiqqashoo qabdii mucaa xiqqaa jechuudha mucaa xiqqaa kana fuuteetuma duydarra kaattee akkam jette dhagaadhaan mucaa xiqqaa kana duydarra kaatteetuma dhagaa daakkaa eegaltee abba dhagaa daakkaa eegalteetuma gatteettee akkaataa biyya sandi beektamne ijoollee warroonni arsii taatan jechuudha waan kana hundi keessan yoo beekullee baattan dhaga'uun ooltan jechuudha hedduu ijoollee namoonni beekaa tamaam dhageenyeetu jirra jechuudha hawwata kennarraa akkam jedhanii akkana ilma duyda kaatteetuma akka nama mucatti weeddisu jechuudha. mucaan ni boo eegisee tura Mucaan hin boon isi fakkeessumee qaajiltee miire qaajibisanii jecha qaajisiin ol fuutee mucaa duydarra kaatteetuma dhagaa daakaa dhagaa harkaan daakaati shurururururururu abbee milishaa dhaqeekaa hingalinii galeekaa jedhi galoole hingalinii galeekaa shurururururururu garagaltu bureen qabanii garagaltee si haadhamanii amma sirri beekame laakulola isii nama maal jette namichi abbaan manaa alaa itti galee jennaan kasilaa jaalattu san jechuun fuutee buree keessa keette. Buree keessa keetteeti. Buree warri hin beekne jechuun wiixaarraa hodhanii hodhaadha. Hodhaa kanarraa hodhitee hodhameeti buree biyya teennatti dubartiin gurguranii duraanii jechuudha. Dubartiin heerumsiisanii jechuudha. Kana buree san keessa keettee namicha kana. Buree san keessa keettee namichi kaakuun galee mana taa'u jira. Isiin daa'ima duyda kaattee namicha sanittillee yaada himu jirti jechuudha. Namtichi buree sosochoosee jennaan jetteen ushurururururururu abbee milishaa dhageekaa hingalinii galeekaa garagaltu bureen qabanii garagaltee si haadhamanii jettiin namicha. Ina baartee kana abbaan isii kana abaarta. Abbaan isii kun ammoo kan warri durkuun gowwaa miiree sabbootu. Abbaan isii kun maal godhe seeta asuma fuudheetuma mucaa irraa fuudhee as kenni mucaa natti jedheeni taa'ee innillee waan nama ajaa'ibsiisee abboleeyyatte. Innillee mucaa irraa fuudhee miree mucaa qabateetuma shurururururururu abbee milishaa dhageekaa hingalinii galeekaa shurururururururu garagaltu bureen qabanii garagaltee si haadhamanii isin jaalalleessisaniif dhaamsa godhu jirti. Inni ammoo gowwaan waanuma isin ilmoo sanitti weeddisu jirtu seeti garagaltu bureen qabanii garagaltee si haadhamanii jettiin isin innillee ufuma isaatiif abaaralaa jirte hayyuus qabna warra duraa fayyaalessas qabna warri dur laal warri dur fayyaalessa maashaallah tabarakallah hayyuudha kanaaf jecha kaabbileeyyan qiyyaa har'a wanni tun wallahi itti qofaltanii jedheeti yaada inshaallah akka yaada kiyyaatitti yoo isin gammachiiste jechuun akka gaariitti laayik sheer saabskiraayib godhuun koomentii jalatti yaada keessan naa barreessaa yoo isin hin gammachiisin yaada biraa qabadhee kan isinii kana kun oolaan akkasii kun ijoollee akkana biyya teenyatti ijoollee daa'imman gisee dhalatte jechuudha weedduun kun waa hedduuf nama fayyada jechuudha weedduun ijoollee kun waa hedduuf nama fayyada jechuudha ushururururururu arreedii gaara bayi abbeettu siyaama ilmooti yamee dhagayi shur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 
Romeo elellani Sagaleen kun. waasi kennami Akkanama. namuna raasifu Tayfiillee na duraanya attu shur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  Kamal godhu ilmoo boochisa hoo shur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 ru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 
ندرا هاتكو لمن دئمني دتيناتي والله لازم بيت إيه أبو والآدم ده بس لو بس لو إدي أكن أكن هادي دي سادي انت أدم سجور دي انت أكن أدم زيدي دي كبا دي بيجا حتى كبا وشرور بودي جالسي أنا كبي مدسي جالين درا شرور كاكمي سدى شرور بوتي أفان دراسي باي شرور الموبر وني تبقى بسم الله أما اللي وانت كسيهم أراد ما بنا خير سندقت يتمي أراد ما بنا رود سو كمال قدو الموت سو أراد ما بنا هذا أمبي أرادت المال تجاه سوسن فيت المال تجاه تنتهي أبلي ورد المال أرجعتني اللي أسمان ربي سنيها خلوا سنين جرا ربي المو والله وني الموتي مدالما هنجرت سنين جرا سنين اللي ربي نقول لها خلوا دعائين وبرا سنين جرا ما تقول على السادة أيه ilmoo jechuun barfaaruun ilmoo duudaa afaan hin beekne yoo afaan baafte. Afaan baafte wallahi wallahi intaloota akkatu jedha. wallahi asumaan daawwattoonni kennallee nu hordofa. Waa yaadadhe qaba dhiifama yeroo dura. Adi bareedaadha. Intaloon namitti sun jechuudha. Afaan kanaan namaa waliin taatu hedduu namaa waliin galtu. Bakka namni hundi hin jibbaa ollaan hin jibbaa firaa fi ahliin hin jibbaa gosti jaarsaan hin jibbiti. Achi booda immoo afaan makiyya kanaafiyyuu afaan hin qabu jedhee biyyarraa ba'a jette lafa fagoo namni siin beekne dhagee. Gizee dhagee. Akka keenyaa kana biyyaa baate. Harkaan haasoyti. Harkaan haasoyti garuu afaan ni beekti gurraan dhagee. Afaan hin qabdu jedhee namichaan tokko fuudhe. Gizee fuudhee jedhe. Fuudhee wayita jedhe hin dhaltee ilmoon isiitu itti bootte. Gizee itti bootte maal jettere ilmoo kana itti weeddifte. Afaan kiyyaa biyyaa bahee ilmootiyaa afaan na bahee jettee wallahi namichi ilmoon tuddummaa afaan nama baaftiyaa. Mana jala dhaabbatee caqase. Hayyee. Mana jala dhaabbatee caqase. Hayyee. Eegasanii gowwaadha kan warri dura akkuma jenne san hayyuullee qabna gowwaadha kan kootti intaloon kan teelaa jaartiin haati mana keetti afaan beekti. Ayinaafoon dhageeffatee jire. Dhageeffatee os seenee ka lafa maa inni dongora. Dongora kanaan fuudhee qolamata keessa dhageeffate. Ilmoon tun waa meeqa nama waan akkasiiti wallahi ilmoo waan akkanaa qabdi kaa daawwattoota xiyyaa waan kana barumsallee irraa argattan jedheeti yaada ammas warri weedduun tun nu gammachiifte saada irra nu deddeebii weedduu addaa jira akkaataa silaa dalgaan jaarsa keef sanfaa itti faarsisantu jira weedduu tana keessatti jechuudha weedduu ijoollee hin beeknu ijoolletti weeddisuu saada waan kan irra deddeebiiti nu wanna jedhi ka jettan taate waan isin gammachiise irraa barnoota ka argattan taate ka komentii jalannaa barreessaa isiniin jedha daawwattoota kiyya qaaliif gaggaarii isiniin jedha ani wallahi isin jaaladhaa dhugaan isin jaaladhaa isin malee uumaan qabu isiniif rabbii qofa qabaa yaa buleeyyan tiyyaa numatu wal jabeessaa yaa oromoo tiyya babbareedduu tiyyaa wal jabeeffadhaa bakka jirtanitti kutaa waliin qoodinaa amantii waliin qoodinaa wal jajjabeessaa harka tokko tayaa harka wal qabadhaa bakka balleessinetti bakka nuti isiniif balleessinetti bakka isinillee nutti balleessitanitti jechuun wal gorfannaa bakka dandeenyetti wal tumannaa badii irraa wal deeffanne isiniin jedhaa qaqqaaliiwwan tiyyaa waan akkasiitii weedduun tun hedduu namatti toltii lubbuun dhiisi namaan hin jettu garuu qaama dhiisuuf hin deemnaa jechuudha haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu nagaan turaa isin jaaladhaa yoo isinitti balleessine nama qolchaa isiniin jedha yoo itti gammaddan komentii keessaniin ilaalaa waan akkasiitii nagaan turaa isiniin jedha